Dubartoonni sadii haleellaa dargaggeettii obsee irratti raawwatan to'annoo jala oolan. Naannoo Ayyar Xeenaa Naafuritti dargaggeettii maqaan ishee obsee jedhamtu irratti reebichaa fi dararaan qaamaa ulfaataan raawwatamaa ture. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'ee hawaasa biratti mufannaa fi dallansuu guddaa uumee jira. Gochi kun haala nama gaddisiisuun akkasumas kabaja namummaa fi nageenya nama dhuunfaa irratti yaaddoo guddaa kaasee jira. Akka odeeffannoo argametti gocha kana waliin wal qabatee shakkamtoonni sadii maqaan isaanii eeramee jira. Isaanis tokkoffaa Firdoos Lammaffaayidan, sadaffaa Hanaan kan jedhamanidha. Shakkamtoonni kunniin buufata poolisii Alan Baankitti to'annoo jala ooluu isaanii odeeffannoon ni mul'isa. Poolisiin dhimma kana ilaalchisee qorannoo fi hordoffii barbaachisaa gaggeessaa jira. Hawaasni fi qaamoleen garaagaraa gocha dargaggeettii obsee irratti raawwatame kana balaaleffachuun dhimmichi karaa seeraan sirriitti akka qoramuu fi miidhamtuun eegumsa seeraa fi namoomaa akka argattus gaafachaa jiru. Poolisii Finfinneen guddaa galatoomaa jechuu hin dagatina. Viidiyoo kana namoonni akka itti gammadanii fi akkasumas barnoota guddaa akka irraa argatan sheer gochuu hin dagatina. Manni mana gurbaa qaxaleeti. Miseensa ta'uu ammoo hin dagatina.